Biiroon Investimentii fi Indaastirii Oromiyaa waajjira investimentii fi indaastirii godina Shawaa Bahaa fi waajjira investimentii fi indaastirii magaalaa Adaamaa waliin ta'uun sosochii dhiyeessii faayinaansii fi maashin liizii irratti sagantaa marii gaggeesse. Kaayyoon sagantaa qonnaan bulaa adda duree waldaalee himaaxaa waldaa hojii gamtaa gara investimentiitti ce'an dhaabbilee faayinaansii fi qooda fudhattoota waliin haala liqiitti argachuu danda'an irratti hubannoo uumuun fayyadamaa akka ta'an haala mijeessu akka ta'e himame. Abbootiin qabeenyaa sagantaa marii irratti hirmaatan tokko akka jedhanitti baankonni dhugumaan haala mootummaan jedhuun liqii kennaa jiru qotee bulaaf haalli addaa mijatuu qaba fooramiin waldaalee cimuu qaba jechuun gaafii fi komii qaban dhiyeessan. Akka tun oofinaadha lola faasiftanii takka malee nu gootanii nuti immoo qarshii dhalaatis hin fudhannu qarshii nuti fudhannu dharallaa bilisa barbaanna waan ta'eef osoo nurraa dhiiftanii jenna. Gara baankii keessan yommuu dhufnu daddeebii tokko malee nu keessummeessuuf hangam qophooftan wanni barbaachisu gunnee waan barbaannu nuuf liqeessuuf taanaan baankiin keenya isinuma waan ta'eef walitti dhiyaannee akka waliin hojjennu balballi keessan hangam banaadha. Murtee mootummaan naannoo Oromiyaa fi boordiin investimentii Oromiyaa murteessee san harkaa qabna nuti. Kaffaltii liizii kaffaltan malee nu jedhanii moromnee xalayaa sanii moromnee ji'a tokko deddeebine. Xalayaa sanii murtee mootummaa qonnaan bulaa keenya liizii irraa bilisa nuun jedhe san qabannee ji'a tokko deddeebine rabbi. Itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaan damee diinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Maatiyos Sabbooqaa mootummaan diinagdee jiraattotaa guddisuuf hojjechaa akka jiru himuun galii mootummaa guddisuuf hojjechuu carraa hojii uumuu aadaa hojii jijjiiruu fi aadaa qusannaa horachuun jiruu fi jireenya namaa fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Investimentiin jiru plus initiatiivoonni akka magaalaatti qabnu dhimmoota gurguddaa 4-5 sirreessuu danda'u qabu jennee yaadna. Inni jalqabaa investimentiin keenya initiatiivoonni keenya galii mootummaa guddisuu danda'u qabu. Transakshinii dinagdee jiru sochoosuu danda'u qabu. Informal economy gara formal economytti fiduu danda'u qabu. Inni lammataa carraa hojii bal'inaan dargaggootaaf dubartootaaf uumuu danda'u qabu. Inni sadaffaa aadaa qusannoo jijjiiruu qabu. Inni arfaffaa aadaa hojii jijjiiruu qabu. Overall livelihood jiraattota magaalaa keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruu danda'u qabu jechuudha. Kana giddu galeessa godhachuudhaan magaalli keenya rakkoo investimentii maal qabaa kan jedhu koreedhaan teenyee qorannee jirra. Hoogganaa Biiroo Investimentii fi Indaastirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris qotee bulaan ulaagaa bakka guutee argametti faayinaansiin leenjii fi gabaan deeggaruun oomishaa fi oomishtummaa naannoo isaa haala dabaluun danda'amu irratti mariin kun kan barbaachise ta'uu himan. Faayinaansii sanii kuudhifu ulaagaan qonnaan bulaan guutuu qabu maal akka ta'e fi akka dhaggeeffatanii ulaagicha sanis ulaagaan taane gurguddaatti fi osoo hin taane waan qonnaan bulaan danda'u akka godhuu fi sanii booda faayinaansiidhaan deeggaramee oomishtummaa naannoo keenya biyyaas akka guddisu taasisu sanii booda immoo isaanis fayyadamaa akka taasisan gochuutu baay'ee murteessaadha. Kanaafuu waraqaa murtii investimentiitti kan nu qofa osoo hin taane faayinaansiin deeggaruun leenjiin deeggaruun eega oomishatti galan immoo gabaan deeggaruun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waltajjii kana qopheessine jechuudha. Qonnaan bultoonni investimentiitti ce'an 22 ol ta'uu fi liqiin biiliyoonni 5 mijachuu fi kan himan obbo Ahmed qonnaan bultoonni investimentiitti ce'an kunneen hojiitti galuu qabu jechuun kanneen biroos bakka ulaagaa guutanitti baankonni liqeessuuf qophii ta'uu himan. Qonnaan bulaan nagaa amma 22 ol investimentiitti ce'ee jira. Kana deeggarsa adda addaatis taasifameefii jira. Bara kana qofa biliyoona 5 liqiin akka dhiyaatuuf godhamee jira. Xiqqaadha, guddaa miti. Deeggarsi adda addaa taasifamaa jira. Kan taasifameefis immoo oomisha keessa galee oomishaa fi oomishtummaa dabalaa jira. Kan sarviisii irratti bobba'anis mixed use hoteelota babbareedaa ijaaraa jiranii kan indaastirii keessa galanii hojii gaggaarii hojjechaa jiranillee jira. Qonna irratti kan bobba'anis oomishaa fi oomishtummaa qonna naannichaa dabaluudhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Kanaafuu bu'aa gaggaarii ta'etu mul'ataa jira. Kana daran cimsuudhaaf immoo faayinaansiin utubuun leenjiin utubuun gabaa akka argatan gochuun hubannoo isaanii amma uumuun baay'ee gaarii waan ta'eef waltajjii kana kan uumaa jirra jechuudha.